Wantoota shantu jira. Wantoota shanan kanneen jaarsa kee hin gaafatinii siin jedha. Yoo gaafattee waan san inni ammoo kasii godhu taate situ kasaaraa siin jedha. Tayyib. Tokkoffaan maatii isaatiin addaan kutuudhaaf hin deemin, keessattuu haadha isaa. Haga dandeettu haadha isaatii fi obboleewwan isaatiitti dhihaadhu, amala gaarii isaan wajjin uumee yookaan firummaa gaarii isaan wajjin uume. Inni san yoo arge jabeenna gara si jabeessu san irra daran si jabeessaa siin jedha. Lammaffaa hiriyoota isaatiin addaan isa baasuudhaaf hin deemin. Hiriyoota hundaa miti. Inninuu erga fuudhe booda hiriyoota muraasa hambifataa, hiriyoota rakkoo isaa keessa isaa itti himatu jira. Sanniiniin addaan baasuudhaaf hin deeminii siin jedha. Sadaffaa yeroo hunda na dhagahuu qaba jettee hin yaadin. Laannoo dhiirri yeroo baay'ee sima dhagahullee yeroo garii ammoo kophaa isaa ta'ee rakkoo isaatiif furmaata godhuudhaaf barbaada. Akkasuma kophaa ta'ee wantoota yaadatu jira. Wayita san hin jeeqinii, yeroo hundaatti sila nan caqastu hin jedhinii siin jedha. Akkasuma waan inni jaalatu wahii akka inni dhiisuu hin godhin yookaan hin gaafatin. Fakkeenyaaf inni nama ispoortii dalagu yoo ta'e waan kana dhiisii maal si fayyada yeroo kee irratti guddaa jettee hin gaafatin. Akkasuma fakkeenyaaf inni nama waa dubbisu ta'uu danda'a. Ati maal gootaa sa'aatii kee kanaaf fitta hin jedhiniin. Yookaan inni nama guyyatti yookaan ji'atti yookaan torbaanitti bakka deemee bashannanu wahiitu jira faata hin dhogginiinis hin jedha. Yookaan dhoggitu taate ammoo inni haga haftee xammim akka inni si jiru ta'a jechuudha. Akkasuma shanaffaan yeroo inni birrii hin qabnetti birrii hin gaafatin. Ati jaartii isaati yeroo inni qabuu fi yeroo inni hin qabne tolchitee beekuu qabdaa siin jedha. Yeroo inni hin qabnetti yoo ka gaafattu ta'e itti dhagahama. Itti dhagahama waan ta'eef hin cinqama. Hin qabu siin jedha. Lakki deemi lafa san gurguriitii fidi yoo ka jettuun ta'e, waan akkanaa gurgurii fidi yoo ka jettuun ta'e balaa ofitti waamtee yookaan balaa ofitti kaaftee jirtaa siin jedha. Wantoota shanan kanneen jaarsa kee hin gaafatinii siin jedha. Ilaalcha keessanitti wantoonni shanan kunniin sirriidha moo sirrii miti siin jedha. Yoo sirrii ta'e sirriidha, yoo sirrii hin ta'in ammoo sirrii miti jedhaati. Komentii jala barreessaati maaliifi jedha gaaffiin ammoo.